Birtuu kabajamtoota hordoftoota keenya amma qaanko maakiyoruun jedhamaa jette kanan dhaladhe Oromiyaa keessattidha. Maatii akka gaariif qabeenya gahaa qaban irraa yeroon dhaladhetti ofii kiyyaa qabeenya horachuuf gara tattaaffii gan seenee haala baay'ee jijjiirama guddaarra seeneeraa jette. Han biyyoota keenya keessatti manoota biillaa ta'an hedduu ijaareera. Harka qalleeyyii karaatti irratti kufan guutummaan guututti kaasuun bakka itti toreeraa jette. An haadha qabeenyaati. Qabeenya koo guddaa biyyoota Awurooppaa fi Ameerikaa keessatti investi godhaan jiraa jette. Haadha qabeenyummaan kan koo rakkattoota gargaaruuf kanneen karaa irratti kufan kumaatamaan lakkaa'aman kaasee bakka itti godheeraa jette. Hojii dhabdoota kumaatamaaf hojii uumeera. Haala hojii kootii fuulduraa irratti dhalattoota Oromoo kanneen karaa irratti kufan guutummaan guututti gara hojiitti seensisuuf abjuu koosa fuulduraatii jette. Jalaa jalqabeera garuu garmaan hin geenye jette. An biliyeenera malee miliyeenera miti. Haadha qabeenyaa guddoodha. Qabeenya kootiin biyyoota addunyaa kana guutuu guyyaarraa guyyaatti daawwachuu nan danda'a. Bakkoota daawwannaaf na daangessan hin jiru jechuun akeekkachiisa miidiyaa keenyatti maa jirti. Tamsaasa kallattii karaa tokkummaa miidiyaanii tokko akka gabaabtan kan isin gaafanne qabeenyummaa koo irratti hojii dhabdoota 1,000 nan barbaada kanneen karaa irratti hafan kanaaf hojii uumuun barbaadaa jetti. Namoonni mana jireenyaa dhabdan magaalaa Finfinnee keessatti biillaa garaagaraa ijaaree waan jiruuf tola ooltummaan isinii kennuun barbaada. Keessattuu Oromoonni qabsoo irra turtan mana kanatti gagalchanuuf waamicha isinii taasiseeraa jetti. Ammaaf bakkoota nama 1,000 mijataa ta'an ijaaree baaseera. Hojii dhabdootaaf rakkattoota harka qalleeyyii ta'an guutummaan guutuutti gara manaa kanatti seenan jechuu waamicha taasisaa jiraa jetti. Amma qabeenya koo Oromoo gurguddisuuf Oromoo lafaa kaasuu keessatti fuulleffadheera. Ofii koo ofirra darbeeraa jetti. Biyyoota Awurooppaa fi Ameerikaa keessa an makiinaan kan koo makiinaa addadha. Kan lammummaan Ameerikummaa qabaniif biyyoota Ameerikaa keessatti dhalatanii guddatan konkolaataan ittiin deemuun namoonni deeman hin jiranu. Biyyoota Awurooppaa keessatti makiinaa gatii qaalii ta'e konkolaataa gatii guddaa qabaa jetti. Akkasumas manni jireenya koo warqeedhaan ijaarameera. Shintibeetii yookaan manni fincaanii diyaamendiidha jetti. Uffanni koo akka jiruun diyaamendiidha. Kanneen mormattan fannifadhee jiru warqii miiliyeenaan tilmaamamuudha. Adeemsa koo keessatti wantan fuulatti dibadhu addunyaa kanarraa suuparmaarkeetii Ameerikaa keessaa qofatti argamaa jetti. Kanneen biyya keessatti argaman hin barbaadu. Dibannaan koo uffanni koo biyyoota Ameerikaa fi biyyoota gurguddan irraa xalabama. Achirraa naa dhufaa jetti. An wantoota biyyoota Arabaa fi biyyoota Afrikaa keessatti hojjetamu guutummaatti hin barbaadu. Kanneen ikoonomiin kutan kanneen akka Ameerikaa fi Awuroopaanotaa waliin hariiroo jireenyaaf kanneen nagadaa wal qabatu hedduun qabaa jetti. Biyyoota Ameerikaa keessatti biillaawwan gurguddaa ta'an 100 lakkaa'aman ijaareera. Kanneen Ameerikaa keessatti dhufuu barbaadanis inni ispoonsera isinii ta'e gara mana kiyyaa isin fidee firii isin jira. Achisuun barbaadaa jetti. Te amananii jiranii. Okay, qarshii boodatti habalaa. Haadha roodhe namichi. Gibaallat waan bareedaa hojjettee dhagee amma waan bareedaa. Dhagee gaama. Koomentii takka naa himi si amananii jiran garuumi. Si amananii. Naamanan sirri tasii akkas jedhaa dhugaa baay'ee imala. Si amananii jiranii bakka waan barbaachisu waan siifin kan nashi maallaqa kan kee umayyaadiin bakka amma ani waan hojii bareedaa hojjete kana beeki okay thank you so much. Galatoomi ulfaadhu amma namoota deegee achitaa irratti kolfannachi illee beektaa amma dhufee leesii illee akkas godhee ol laman qabu achi taa'ee si jala taa'ee namoota deegee Drama isin fakkaate okay